Oromoof taasifamen isiniif dhiyeessa aan hawwii qalbeessaati. Sabboontonni ilmaan Oromoo gareen tumsa WBO egeree Oromiyaa waraana bilisummaa Oromoo maallaqaan jabeessuuf qarshii miliyoona 1,100,10,10 fi 25 gumaataniiru. Sabboontonni kunniin tumsi keenya haga xumur gabrummaatti itti fufa jedhan jechuun ajajaan ol aanaa WBO gabaasaa raadiyoo arraata biyyoolessa Oromiyaaf ergeen ifoomsee jira. Nutis galanni keessan bilisummaa haa ta'uu bilisummaa argaa jennaan gadaan gadaa xumur gabrummaati. Injifannoon uummata Oromoo. Horaa bulaa deebanaa. Waamicha harmee ayyaa hundaan nageessisuu fiyyaa naadir maddaan jetti almaan biyyaa argumaachuu namuu waan dandayaa lubbuu wareega kenne. Waamicha tumsa duula bobbaa gootota Oromoo hatattamaa irree fi gaachan Ummata Oromoo WBOn qabsoo raawwii kan walabummaa fi bilisummaa Oromiyaa moggaasa bobbaa gootota Oromootiin eegalee bira dhaabbachuun hiree fi dirqama keenya waan ta'eef hawaasni Oromoo Washington DC fi naannosheetti argamtan fulbaana 5/2021 yookiin September 5, 2021 sa'a 2 waaree boodarraa eegalee kabajaan affeeramtaniitu. Kottaa bashannanaa waraana keessan WBO gargaaraan affeerraa keenya. Teessoon Brigham Hills Local Park 1615 East Randolph Road, Silver Spring, Maryland 29 tumsa WBO hegeree Oromiyaa damee DMV hayyee yeroon kun yeroo kam caalaayyuu yerootti cimnee waraana keenya cinaa dhaabbannu ta'uusaa hin dagtinaa. WBOn Haawaaru injifannoon uummata Oromoo. Hidhannoo turraa tola warra soonsa daggalaa hidhannoo turraa tola kaleessas WBOdha nutarra sabaa'oodha kaleessas WBOdha nutarra sabaa'oodha warra leenca daggalaa warra rafanii bullee warra diina goolanii gootummaan baroodanii warra leenca daggalaa warra rafanii bullee warra diina deemanii gootummaan baroodanii. Hello, nagaa jirtu. Ani sanyii Nagaasaan jedhama. Ajaja waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddu galaati. Egaa tumsi WBO egeree yeroo garaagaraatti gargaarsa waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddu galaaf godhaa turtanii galanni keessan guddaadha. Islaafuu egaa biyya kana hundumti keenya xiqqaanis guddaan dhiirri dhalaanis walitti qabna. Hundumtiyyuu inni biyya keessas inni biyya alaas Oromoof Oromiyaadhaaf wareegama kaffalaa. Kanaaf uummanni Oromoo biyya ambaa maqaa tumsa WBO egeree jettanii keessattiyyuu Ameerikaa Waashingtan naannoo Waashingtan DCtti walitti qabamtanii waraana bilisummaa Oromoo yeroodha gara yerootti gargaaraa turtan galanni keessan guddaadha. Yeroo darbees akkasuma doolaara Ameerikaa 5,000 nu qaqqabeetiin jira. Kanaaf ulfaadha galatoomaa gargaarsi keessan ammallee akkasumattiin akka itti fufu. Egaa qabsoon haga bilisummaatti waggaa miti ji'aa miti guyyaadhaanii miti haga bilisummaatti. Kanaaf gargaarsi keessanii waan isin Oromoof uummata Oromoo akkasuma waraana bilisummaa Oromoof gootan gara fuulduraatti cimee akka itti fufuun isiniin jedha. Egaa hundaafuu
Waamicha Duula Bobbaa Oromoo hatattamaa irree fi gaachan Ummata Oromoo WBOn qabsoo raawwii kan walabummaa fi bilisummaa Oromiyaa moggaasa bobbaa gootota Oromootiin eegalee bira dhaabbachuun hiree fi dirqama keenya waan ta'eef hawaasni Oromoo Washington DC fi naannosheetti argamtan fulbaana 2021 yookiin September 5 2021 saalama waaree boodarraa eegalee kabajaan affeeramtaniitu kottaa bashannanaa waraana keessan WBO gargaaraan affeerraa keenya Payson Brigham Hills Local Park 1615 East Randolph Road Silver Spring Maryland 29 Tumsa WBO Hegeree Oromiyaa Damee DMV Hayyee yeroon kun yeroo kam caalaayyuu yerootti cimnee waraana keenya cinaa dhaabbannu ta'uusaa hin dagatinaa. WBOn Haawaaru injifannoon Ummata Oromoo. Hidhannootu irraa tola warra soomsa daggalaa hidhannootu irraa tola kaleessas WBOdha nu tarra sabaa'oodha kaleessas WBOdha nu tarra sabaa'oodha warra leenca daggalaa warra rafanii bullee warra diina goolanii gootummaan baroodanii warra leenca daggalaa warra